kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii bakka jirtanitti nageenya kiyya qilleensarraan lagarraan isin akka qabu isin jecha artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa artistii Gammachuu Kadir kan jedhamu qeerroo keenya lafaa dhufaa amma reefumaan lafaa dhufaatiin hin jiru kana sirba waa'ee yeroo ammaa kanarratti hundaa'ee sirba gammachiisaa fi sirba ergaa guddaa qabu kan qabatee dhufedha. Artistii keenya kana akka jajjabeessuun akka bira dhaaban artistoota keenya muruu waan isaan gahee isaanii hin beektanii wanti isaan irraa argatan tokko koo jiraate YouTube isaanii seenii subscribe like comment share godhuu fi qabna. Artistii kana qofa osoo hin taane artistii Oromoo hundi isaanii tokko dhaabatee jajjabeessuu qabna. Ujistoon ajaa keessani ani jira nagaa kooti galata rabbii eegaa waliin beeknu ani liibii har'an seenee yaani haaraadha. Maqaan koo Biraaneen jedhama dhalattuu Hambooti. Wanti har'a liibii kana seeneef dhimma gabaabduu waa'ee Gammachuu Kadir dhalataa Adaamaa kabajamaa fi jaalatamaa nama Oromoo fuulduratti fudhatama qabudha. Gammachuu Kadir nama Oromoof quuqamu qabudha. Nama saba isaaf yaadudha. Innaa Gammachuun kun sirba bareedaa sirba aarii fi mata dureen isaa tokko jennee lama jenna kan jedhu nuu qabatee dhufaa jira. Laayikii, sheer, sabskiraabii gochuudhaan jajjabeessaa wal jajjabeessuun wal guddisuun aadaa keenya waan ta'eef laayikii fi sabskiraabii hin dagatinaa. Oromoo koo baay'een isin jaaladha. Galatoomaa ooraa. Ashama qeerroo fi qarreen ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu isiniin jecha artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa artistii Gammachuu Kadir sirba qabsoo qabatee dhufuuf kanarra jira. Sirba tokko lama jennaa lammii kan koo maal oliffanna kan jedhuun share like subscribe akka nu gootan akka nu jajjabeessitan akka nu gargaartan abdii isinirraa qabna. Qabadhee isiniif dhiyaadhee siraadhaamsi maal yoo jettan artistii Gammachuu Kadir sirba bareedaa viidiyoo bareedaa isiniif hojjetee isin bira ga'uuf deemaa jira. Share like godhuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo isa qofa osoo hin taane artistoota Oromoo hunda isaatu share like akka bira dhaabattan abdii isinirraa. Ashama harka fuunee qeerroo fi qarreen Oromoo bakka jirtanitti nageenya keessan isin haa baay'atu jecha akka wanti takka isin kadhachuu dhufe artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Gammachuu Kadir sirba qabsoo qabatee dhufaa jira. Lammii koo maaliif walhifanna ka jedhu like share subscribe akka gootaniif abdii isinirraa qaba. Galata argamtan umarti keessanuu nagaan koo qilleensarra bareedee tulluu qaxxaamuree isin qaqqabu isiniin jecha ammaan kana beeksisa xiqqoo hin qabadhee isinii dhiyaadhee beeksisni sunis maali yoo jettan artistii Gammachuu Kadir bor sirba qabsoo ajaa'ibaa qabatee isiniif dhiyaachaa jira. Akka jajjabeessinu isiniin jedha. Share like gochuudhaan bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Warri maatii isaan ta'anillee akka maatii isaa taatanuu YouTube isaa gammee jedha. Subscribe share like gochuudhaan jajjabeessaa bira dhaabbadhaa. Isa qofaa miti artistoota Oromoo hunduma birayyuu haa dhaabannu isiniin jedha. Jirtanitti nageenyi kiyya isin bira haa ga'u isiniin jecha oduu haarawaa wayii qabadhee isinii dhiyaadhee oduun sunillee maali jechuu keessan nafuu beeksisaa xiqqoo wayii qabadhee isinii dhiyaadhee sunis artist Gammachuu Kadir boru sirba haarawaa qabatee isinii dhiyaachaa jira. Kanaafuu qophiin eeggadhaa isiniin jechuuf yommuu sirba san boru dhageeffatanii kaatanillee achumatti dhiisuu osoo hin ta'in sirba san share subscribe like comment gochuun artist keenya Gammachuu Kadir kana akka guddifnu isiniin jechuu barbaadeeti. Tokko jennee lama jennaa lammii komaa fuudhifannaa inni irraan fatiin galee waan waliin jennee waan dagatamnee muka waliif gallee.